oduu gammachiisaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sagantaa eebba barattoota kolleejjii Awaash Vaalii bara 2018 sababeeffachuun jamaa barattoota musliimaa kolleejjii Awaash Vaaliitiin qophaa'e yookiin feerweel guyyaa 25 baatii takka bara 2018 iddoon isaa galma mana barumsa sadarkaa lammaffaa Harar Senior Secondary School yookiin Junior magaalaa Hararitti. Sagantaan guddaan kun jamaa barattoota musliimaa kolleejjii Awaash Vaaliitiin kan qophaa'ee fi hawwii fi gammachuu guddaan kan eegamaa jirudha. Sagantaa kanarratti ulamaa'ota bebbeekamoo fi jaallatamoo hedduu affeerree jirra. Isaan keessaa tokkoffaa aalima keenyaa fi abbaa majlisaa fi imaama keenya imaama masjida magaalaa Arateenyaa Masjidul Imaam kan ta'e Sheekh Jamaal Abdullah Hassan. Lammaffaa sheekha keenya dargaggeessa sheekha aalima biyyi keenya qabdu yeroo ammaan tana Sheekh Muhammad Tawfiq. Sadaffaa sheekha keenyaaf aalima jaallatamaa sagaleen isaa akkaan mi'ooytu Sheekh Shaafi Muhammad. Afraffaa sheekha keenya abbaa qur'aanaa Sheekh Muhammad Arroyle. Shanaffaa imaama keenya sheekha keenya Sheekh Taajuu Muhammad. Jahaffaa sheekha keenyaaf daa'ii keenya Sheekh Yusuf Baabile. Torbaffaa sheekha keenya Sheekh Muhammad Amin. Saddeetaffaa sheekha keenya Ustaad Umar. Saglaffaa Ustaad Ahmad Nur. Kurnaffaa Ustaad Abdurrahman yookiin durataa fi daarikteera mana barumsa Bilaal kan ta'ee fi munashida keenya beekamaa Ustaaz Najjaash Muhammadii fi kanneen biroos hedduu isaanii affeerree jirra. Kanaafuu barattoonni musliimaa kan kolleejjichaa maatiin barattoota eebbifamanii akkasumas hawaasni magaalaa Hararii fi naannoo ishee hundi keessanuu affeeramtanii jirtu waan ta'eef guyyaa seena qabeessa kana irratti argamtanii gammachuu kanaa kan waliin qooddattan isiniin jenna. Maarree sagantaan sagantaa ajaa'ibaati, hin hafinaa hin hafamu isiniin jenna. Walitti dhufnee guyyaa seena qabeessa kana waliin haa kabajnu inshaallah. Congratulations, baga gammaddan baga waliinuu gammanne isiniin jenna. Allahu akbar.